ibsa ejjennoo waloo hammatamummaa uumuu fi nageenya waaraa ijaaruu. Nuti miseensonni fooramii amantii Adaamaa, Ortodoksii, Musliima, Makaana Yesus, Kaatolika, Qaalee Hiwoot, Waldaa warra Wangeelaa, Adventistii fi waldaalee amantii warreen miseensan ta'in waaqeffannaa, Bahaay, Hawaariyaati, dhiibboomtonni miidiyaalee hawaasummaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa fi hirmaattonni waltajjii kanaa ibsa ejjennoo waloo armaan gadii waliif gallee baafanneerra. Adeemsa keenya marsaa 5 hammatamummaa dubartootaa fi dargaggootaa mirkaneessuun tarkaanfii waloo amantiiwwan gidduu jabeessuu jedhu keessatti iddoowwan murteessoo ta'an kanneen hanqinatti qabnu adda baafachuu dandeenyeerra. Hammatamummaa dhabuun dubartootaa, dargaggootaa fi amantiiwwan tokko tokko sochiiwwan nuti nageenya waaraa fiduuf naannoo keenyaa fi akka waliigalaatti taasifnu keessatti danqaa guddaa uumeera. Keessattuu humna jijjiiramaa hammatamummaan qabu hubachuun tarkaanfilee jajjaboo ta'an fudhachuuf ibsa ejjennoo armaan gadii waloon baafanneerra. 1. Qaawwa hammatamummaa duuchuuf caasaawwan si'aayinaan dubartoota, dargaggootaa fi amantiiwwan gumii abbootii amantaatti hin dabalamne adeemsa nagaa buusuu keessatti hirmaachisan ijaaruuf waadaa seenneerra. 2. Hariiroo fi tumsa amantiiwwan gidduu jiru irratti dhiibbaa hamaa waan qabuuf haasawwan jibbiinsaa, odeeffannoo sobaa fi dogoggoraa karaa miidiyaalee garaagaraa facaasuu ni balaaleffanna. 3. Sanyummaa, eenyummaa, ilaalcha siyaasaa fi amantii osoo hin jenne hordoftoonni keenya bu'aa wal danda'uun jaalalli, kabajnii fi waltumsuun qaban akka beekan taasisuuf cimsinee akka hojjennu waadaa ni seenna. 4. Akkasumas akkaataa barsiisa amantiiwwan tokko tokko keenyaatti akka deddeebi'an taasisuuf haala gaariin cimsinee ni hojjenna. 5. Hordoftoonni amantaa keenyaa ergaawwan diigamsaa fi qoqqooddii karaa miidiyaalee hawaasummaa faffaca'an akka qolatan humneessuun aadaan nageenyaa fi wal kabajuu akka leellifamuuf ni hojjenna. 6. Walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa kan lubbuu hedduu gaaga'aa jiruu fi qabeenya hedduu barbadeessaa jiru marii nageenyaan akka hiikamuuf irra deebinee waamicha ni goona. 7. Mariin nageenyaa mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduutti jalqabamee ture garuu addaan citee kan jiru akka itti fufuu fi dhukaasni akka dhaabbatu waamicha ariifachiisaa ni dabarsina. 8. Dabalataanis qaamonni dhimma kana keessatti qooda fudhattoota ta'an hunduu garaagarummaa isaanii marii fi marabbaan akka hiikaniif ni kadhanna. 9. Nutis akka qooda fudhattoota naga buustotaatti waldhabdeen biyya keenya keessatti uumame hunduu keessattuu kan naannoo Oromiyaa karaa nagaan furmaata akka argatu taasisuuf qooda nurraa eegamu kamuu baachuuf waadaa ni seenna. 10 inni dhumaa barri dhufu birraan bari'aa jiru kan nagaa, jaalalaaf milkaa'insaa akka nuuf ta'u kan baratus, kan daldalus, kan qotuu fi hundumtiyyuu akka milkaa'u nageenyi waaraan biyya keenyaaf akka bu'u hawwiin ni dabarsina. Hagayya 29 bara 2015 Adaamaa.